duraan dursee galatooma hanjaa waaqa abaasitti waliin fidee nullee achii fidee isinillee asii walitti qabee irraa asitti ayyaana warra abbaa Oromoo kabajuu as dhaqanne hundi keessanuu maqaa waaqatii fi maqaa dhaloota keenyatiin galatooma hanjaa. Keessatti illee aarsee adda gabaabaa tokko waan qabu isaa eeggachummaa baada. Innis nuti amma akka roobaa waaqayyootiin jedhama. Warra Booranaa yookaan immoo Shaabaa ta'aa waaqeffattoonni achirraa dhufnee har'aa dhufuun keenya gaafa duraa nuti Oromoon waaqeffataadha. Waaqeffataa Oromoo waaqeffataa ta'e san gaafa dhugaa isaa irra deemu san gaafa danee isaatiin bulu san gaafa agartee wal jala yaa'icha qabu san gaafa waaqeffataa ture sanii jechuudha. Isa akkasitti waan amma baranne kan waan manguddoon nu barsan kana qabu santu guyyaa gaafa duraa ummanni Oromoo waaqeffataa ture ummata wal jala yaa'u ummata heera mataa ofiitiin bulu ummata gaaddisa murtee mataa isaa qabu isa dhugaa uumaa waaqaa kabajee bulu sani wanni garagaraa dhufee isa kana adda baase nuti Booranaa fi Bareentoo ilmaan Oromooti Boorana kirrii nuti hidhanii gaafa du'aati isinii ta'a jedhaniiti kirrii nuti hidhanii warra Bareentoo immoo tasbii itti kaa'anii agaagul deebisan nuti warra agaagul ta'an san keessaa warra Booranaati har'a waan duraan bade san tola duraan jiru san tola dhabne san barbaada nutilleen garma akaakoo keenyarraa diigame ijaarree waaqeffataa ta'uudhaan dhugaa teenya wal barsiisuudhaan nuyi achitti ol bira taa'u abbaan gadaa harargee lixaatirraa shawaa dhufanii heera amma asitti ummanni guutuun arguu kana hunda achitti galma waaqeffannaa magaalaa Walangitii aanaa Boosat nu barsiisanii har'a achitti namni meeqa itti fayyaa jira. Egaa dhaloota gaafsan isaan adda kutanii wanni amantaa nagaan oftee kaan gaddeeftee kaan ol deeftee sani isatu har'a dhalootummaadhaan wal beekee ofitti deebinee of taanee har'a of ta'utu ayyaana warra abbaa Oromoo kan nu fidee har'a gammachuu kanatti argamne jechuudha. Egaa akka naftichi jeesanii nama tokko jaartiin jiraa duutee moglida yookaan immoo arbaa jedhan afaan kiristaanitti sa'a tokkicha qabaa isa qalii jedhaniin dhalootummaan hinqaruu jeeddide egaa saa kanaa nu qaruu didde egaa waan nuti jedhe gamatu diddeeyi nurraa ka'ii jedhiin hayaa gaajeed irraa ka'e egaa biyya biraa galee jireenya yeroo dheeraa eega jiraatee booda saani sunis dhalee jaartii jiraa duutes fuudhee ilmaan horee gaafa kaan agoo biyyaatti hin deebi'aana deebisii jedheen nama horii akka of kennee ture amma gaafa deemu dhaloota isaa kan gaafsan biraa bade yookaan immoo sa'a tokkicha qali jedhiin san inni sa'a tokkicha hin qalu jedhee biraa deeme sanatti deebi'ee har'a taa'anii gaa waan deemee deebi'eef illee har'a himaa jechuudha. Egaa ani gaafa duraa akkatti hin bahe amma wanni hin dhufeef immoo saani kiyya karremaatis dhale namni du'es gale anuu keetii si galee jeen. Egaa nutis akkuma sani jaartiin duutallee awwaallisii gaafuma sani sangaan dhalate hore jaartii duute awwaala godhee kan irraa duute fuudhee ilmaan horee dhalootatti deebi'ee galee jechuudha. Nutis gaa amma akkuma san warri Booranaa Shawaa Bahaatirraa baanee Harargee lixaatitti har'aasitti ayyaana warra abbaa Oromoo kabajuudhaan sagantaa kanatti argamnee gammachuu gurguddaa of ta'uun nuuf fidde kana isiniifillee badhaafnee
نولي مو بدا سيني براسة كيشنين قلت شو دافز ألونكم ولبه أرى وان قد راستي أجيتني أجاو ده في الليل وأنا قلت ومو كأسين نبه أرى سنين وجنو والنبسيس ولا كذي تدني كلا إسرائيل ديبسن ولا تزبي تدني ورا كلا ورا أربعة ديبسن تلوتا توكتشا لا فيك كتي ولا أبغى تقرأ أمم ولا أتكرر أمم متأربون أمنتم دبدة أفغان بوته ولا بورنا أو كان ما ورا سيكوني أمارا نونجان تام ما ورا شواتني ولا شو مود في ورا سيد الإسلام ينا المال أبغى تقول ولا لا أبغى جريني أمني بجثارتي نوم مرة بانيتون إذا دباجن بدوان تيف وين ساقرة تومو أرى أسين نبي أرى جمعتشو كان أغسيسه وف بيجنة وان كينيا بيجنة روتما والبيجنة با استقلوا كينيا سجنتا قدار جمعتشو دانجا كانت متلاقاوا يعني كي يلين جاوا هذا اللي باقي سنبر بعدو جمعتشو نجيفته جمعتشو اللي ندبيتشو كلاف قلتو ما وين بارمو نبرا عجلاتو